Salaam akkam bultaan nagaa keessan ani nagaa kooti ija godhadhee kursii godhachuuf sanbata guddaadha. Kursiin hojjedhaan afaan ta'a. So iji koo akkuma akkanumatti bulan fakkaata. Maaliif baay'ee rafuu mucaan guyyaadharra rafaa halkan baay'ee rafuu ani immoo bakka meeqan ka'a galgala jechuudha. Meeqan ka'ee isa ilaalee isa raffisee deebi'a waan ta'eef hirriba hin jedhamu. Walumattuu sa'aatii sadii afurirra rafu jechuudha. Achi ciibsee si hoosisu waan ta'eef maaliif daa'ima ciibsanii hoosisuun sirrii miti. Ciibsidhaan dhufa. Ciibsanii hoosisuun sirrii miti. Gurra keessatti aannan cophaa. Aannan gurra keessatti copu immoo booda malaa godhata jedhamee waan beekamuuf saayinsii. Ciraaroon koo qalamii gaddaa sitti agarsiifne ganaa agarsiisa baay'ee qabanne garuu qabateera. So wada siraa kursiin godhadha deemee jechuudha bakka dhugaa. Fuula koo laxxalaxxa godhee kaameeraa namni naa qabu hin jiru. Eddaa dhiqaadhu isinitti agarsiisu jechuudha. So deemeen gubba godheen ammaa mugitoo naan jedhanii nan muga dhugaa. Rafitoo naan jedhanii nan rafaa jechuudha. Kanaaf na faana ta'an isiniin jedha deemeen kursii hojjetadhee dhufee deebi'ee yoo hin danda'e hojiitu immoo jiraame guyyaan naanna rafe sana nan rafa hojii hojii jira waan ta'eef. Aychaalam እግዚአብሔር ያለው ቀን ይተኛሉ። አረምነ ከነነ ጎቻን ፊ አመሙ ጫጋራ ባጎቹ እንደው ጅሩን ይጭ ሶ የራ deemnee hojjannachuudha. Asitti gadhiifama viidiyoo narkaa badee kan inni yeroo rukutu jechuudha. Inqulaalii tokko inqulaalii lama duqeeti burcuqqoo lama zayitiidha sukkaara maankaa lamanitti naqeessoo giddaa kan inni rukutee jechuudha. Paankeekii hojjetachuu barbaadeen akkasitti rukutee aannan burcuqqoo walakkaatti naqeeni tokkotti naqachuu dandeessu. Kanaaf immoo bishaan itti naqeeni jechuudha. Kanaaf na jalaa badee asumaan dhiifama viidiyooni kun hojjechuutti jedhe tolchuutti jechuudha. Maxxabashaadha kun diriiraadha. Na laaltan golboo fakkaata garuu diriiraadha. Maxxabashaa kan seeratti fayyadamne kunoo tokkorraa baasee jira viidiyoo kan gabaabsee taane. Distii faanaan afur bitee maxxabashaa kana alatti asitti waan baay'ee waan itti hojjetuuf gube haphiidha garuu haa ta'u qadaan isa mastaa'utoota. Akkaati babbaasee jira paankeekii kooti. Feetaan chookoleetiidhaan feetan immoo dammaan feetamu shaayiidhaan zimmittanii akkanatti jechuudha akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Kun waan baasee isiniin jedha bifa kanaanii baay'ee tokko nama maraara dhugaa kiisisaa ispoonjii waan ta'e dhugaa murxii waan taate ani gizee baay'ee nan hojjetadha manatti. Paakin paawudarii sitti naqa jechuudha asumaan dhiifama. እና baay'ee mirxii tokko nama maraara dhugaa እና nyaatanis yoona keessisaa ispoonjii waan ta'eeti shaayiidhaan dammatti godhatanii hojii jaalattan ganamaan dammarra immoo akkasumatti shaayiidhaan dandas nama yaa. Akkasitiin babbaafadhee mirxii tokkotti dhugaa waaqayyo tolfadhee raawwadhee jira. Haala kanaanii mirxii disnu yoon akka ispoonjii wayii dhugaa waaqa disna jedhee akkasitti babbaafadhee jira. Egaa mana keessatti waan feetan hojjetachaan nyaachuu dandeessu. Mirxii tokko cabseen isitti agarsiisuu barbaadeen cabsee yoon keessisaa dhugaa isiin jaa akka waan ispoonjii paakin paawudarii qofaan fayyadamee aannan burcuqqoo walakkaa isiniin jedhee zayitii xiqqoodhumatti qicee akka gootiin hojjedha. So gidda daakuudha inqulaalii lama jechuudha isaan kanan hojjedha. Mirxii tokko baqa namni chookoleetii yookiin immoo damma nama barbaachisu shaayiidhaan barbaade jechuudha. Firfirii bukkeetti nyaattataa jechuudha. Firfirii hojjechaa jira ammoo bukkeedhaan isa qofaa miti. Firfirii hojjetachaa jira harka tokkoon lachuu viidiyoo waraabuun natti tole. Kanaafin paankeekii irratti hundaa'e akkasitti hojjechaa jira.
amma dhumaatti daawwachuuf ta'a. Amma xumure tosheeti shammoo antaatiin baafadhee qorsii qopheessaa jira. Ila qubii dhaquudha achi sagantaa deemudha nagaggabsaa jira. Firfirii koo achitti hojjedhe paankeekii koo hojjedhe shaayii koo qopheeffadhe daabboonis jira hoo barbaachisaa ta'edha fi qopheessee naana'aa qopheeffadhe hundumaayyuu qopheessee jechuudha. Ani buna hin danfifadha garuu shaayii bichaa dhugeen dhiisu buna malee shaayii baay'ee itti dhimamu bunan irra jaaladha ganama boodanaa jechuudha. Duraan jaaladhu bara boodan hin danda'e jechuudha. Kun ofii saadoonii godhadhee akkanatti qorsii keenya nyaatannaa jechuudha. Haala kanaani.